Atuu bitaa jirta anis nan bita qaamaal yoo bituu barbaade nan bitaa bar yoo bituu barbaade nan bita wallahi rabbi ka hadde ni heerma dhayotti karoorse soojii hanga hin heeruma ni heerma dhayotti karoorse karabbiin natti argu osoojii hanga hin heeruma osoojii hanga hin jechuun garuu horee karoora isa horachuu sammuu keessaan qabu. Karoora isa horachuu san sammuu keessaan qabu. Santu na daangessa. I'm sorry. Warroonni dhiiraallee lakki dullattii tana nama fuudhu dhabame. Dhiiruma isii fuutu arga. Konkaa akka hankeetii tokko bakka barbaade harkisee waliin jiraachuu wallaallee. Argitee koboota akka hankeetii jechuudha. Ottee akka hankeetii jechuudha argitee. Kolkolee akka hankeetii jechuudha kan magaalaa irraa bitamu jechuudha. Walla rabbi sii guutaa. Kolkolee akka hankeetii jechuudha argitee. Ka buddeena affeerraa misaa takkaatiin bitamu jechuudha. Bar dhiira ammaa bar shaayii malakkaa takka wanna gootee kaateetiini shaayii malakkaa takka wanna goote algaa takka irraa yoo kireessite jette guyyaa guutuu bar achi jedhaa oolee bar akka sareedha. Saree goodda baatu.